Isa nama harkatti Yesuus waaqaa miti hin jenne ustaaza. Maa isumatu Yesuus nama malee waaqa miti kan jedhe maasa miti deeggadda dhugaa keette dubbii qabaa bahu. Viidiyoon isaa yoo hin jirama. Namoonni viidiyoo isaa qaban agarsiisuu danda'an asirraa dhufanii. Ergasiitiin dhudhanii fakkaata deeggadda kunoo bakka hin jirutti bakka hojii kiyyaatti na barbaadaa jiru ijoollee waliin jiraannu hin jiru. Minaaman ustaaz bakka wantini goone ilaallee guyyaa wantini goona naan jedhee waame kanatti dubbate. Anis badaa as keessan turu waan ta'eef amman as keessaa bahutti minaamin jedhee naan dubbate erga jette nan haasa'a gaasila waan kana jechuun barbaanne otoonuma cumattee achitti dhiisteeraatti bareeda ture. Keessaan na barreessite iyyuu ustaaz anis as keessatti baay'een turu waan ta'eef amman as keessaa bahutti naaf obsi itti ilaalla minaamine kunoo namoota bakka naan jiruutti natti erganii ijoollee as wajjin jiraadhu naan hin jenneeti. Wallahi mistira namaan haasa'uu namni dhufeedha haasa'u waan hin taane haasa'u waan hudiin irratti hojjechuu barbaade garuu baasee nagarsiise jechuudha. Tole lubbuu kee sodaattee akkas jechuun qabu. Caal jettee erga dheengadda wanna jette yoona akkuma dheengadda achirratti jettu malee dhanii qaban si duba dhaabbata isi cinqaa jiru yoona. Akka dheengadda Yesuus achirratti kaaddee dhayitee Yesuusin achirratti akkas jetti malee naan dhufte malee ati wallahi inni keessaan na barreessite akkasumatti mee amma buusaan jira ishee kanani yoona baneenis nagarsiisa dhugaa rabbi gudii kee. Marwarra si jirani. Masih miti ustaz wallahi kuno doji doani wanti dhutti natti dhufa natti erganii nama kan wajjin jiraadhu si haalli keessa jiru namni gaarii miti naan jechaa turte. Kanaan si gaani dhiira abbaa isaaniiti. Baga sii godhani. Baga muma sii godhani. Gara silaamaa dhufte xiqqoo ishii nama taakee rakkini si qorqodu deebi'u. Nurra nambar naga shechar gilchal darbadha gizeedhaan maqaachumatti nurraa si qabani maaliif jennaan yoo dhufte sawwara baddee takkaatti qorakkini mataa keessi qorokome jennaan rabbi turbeedha turbeetti naman salphisiin kiristaanni soba jettan isin agarsiisan magadee qoyaasin alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh qoysi godhisa deekatu Deegaa tokko akkasuma naamsa sagalee deebisa. Warri gaaffii qabdan rakkoon hin jiru seentu qoyee al tokko garuu kijiba mucaa kana agarsiisna namoota amma kana irratti akka inni sobuudhaa barbaade kijiba isaa agarsiisna mee naaf haa banu inshaallah. Tokko indoom shuutu iskiriinii godhe irratti fakkaata al tokko keesseen ilaalu kanneen gadinaa barreessi shuutu iskiriinii godheera maaliif jennaani yoo bulookina godhe narraa bade jedhee shuutu iskiriinii godhe al tokko naafsa shuutu iskiriinii fiduu hin danda'a miti al tokko naafsitu keesseenu waan godhe wayina fakkaata asirraa. Keeseen ilaalu al tokko yoo jiraate qoyaash keeseen al tokko haasaa masitti. Balayan jazakumullah khairan taphata koppeelinkii godha hanga saniitiin nama 800 as keessa jirtan waan ta'eef laayivii kana koppeelinkii reepostii godha ayyuu waliis koppeelinkii godhaani nama 800 as jirtan asuma namooti ibnu isin dubbatu gurraacha kana namooti fooloo godha ibnu isin dubbatu. Hayya. Akkamittiin godha natti maa bakka ammaa keen fidaa jiran da'oo sadeen gaddaa qofa shuutu iskiriinii godheera. Maal keessa seenu ammaa asiiti duuba koo kaa'uudhaaf. Rabbi ta'uu har'a deema. Kaameraa keessan gaafa akkas kaameraa keessan isas banee ati sin banta qo'ee dokchan fida viidiyoo ammasitti al tokko badeen qo'am. Ayyee. Seena keessa kaa'u effeektii keessa seenaa jiru. Namni natti hin banne. Viidiyoo cufaatii bifa haaraa waa akka bantanii gootanii intini isinii fida. Banuu amma? Osoo viidiyoo irratti tuqaatii osoo hin goone hin goona. Tuqnaan hin bana kana biraa? Irratti gadi tuqnaa hin banamaa? Kara jala ila bootee sheerii fa'aa tokko jala kana lala jala san bootee sheerii jira Skriptoo ka fakkaatu. Baangiraawundi cufaadha ka viidiyoo banuu qaba fakkaata qoy viidiyoon bana dura. San booddee baangiraawundi jettuun laala na fakkaata qoya. Waa baangiraawundi qoya. Maal keenseen ari amma san booda? Baangiraawundi erga sanii wanta bulee tokkotti iyyuu jira kan xiyyaan agarsiisu tokko. Footoodha qoyaas. Moo maanne? Yaa amma fida. Fatoo san irratti dhaqaatiin fatoo sana fida. Waaqayyo si godhe nu maal godhe kun amma dhufeera?
Inumne. Garuu neetworkii koo ta'uu hin ooltu. Koi kuno amma dhufee la kuno. Naa dubbisaa ka amma kuno jalaan jedha. Dhufe Mee dubbisaa mul'ata? Waan ani jedhee gorseen biduu kanaan ilaala. Jedheeni taniin jalatti. Kophattaf guddisa ustaaza. Kophattaf guddisa. Mul'ata. Nan dubbisa mul'ata koy. Akkasi qo'a guddaa isinii godha guutuun akka mul'atutti eessa dhaqee jiru. Yala kun hunda isaa dubbisaa jechuus hin deebi'an. Yaadii ko. Yaadii si arrabsanii jennaan dhufuu feete moo hubatteetu yoo aariidhaan ta'eef itti yaadi wanti aariin godhan bor nama gaabbisiisa yoo hubatte ta'e welkaam. Yoo battee ta'e welkaam jedheen yaa yaadi aarsanii taanaan si aarsanii waasitti godhanii taanaan akkan dhufne guyyaan barreessa wajjin hin jira kuno. Yoo immoo fiikee barbaaddee dhufte ta'e immoo welkaam jennaan maal jedhe ilaalan immoo dubbisaafi. Lakki dhugaa ustaas dhugaadhuma kooti dura namni waa'ee koo hubatee hin jiru erguman kana dubbadhe natti duulaa jiru malee ani immoo murteeffadheera garuu xiqqoo ergan galgala gastii keessan seene maatiin illee namoonni beeku illee dhufanii garuu wanta hafe inuma xumurra. Maal jedhee kunoo namoonni dhufaniiru. Namoonni dhufanii maatiin koos namoonni na beekanis bakka hin jirutti kunoo dhufaniiru. Wanta hafe immoo numa xumuraa jedhe iddoon kan biraa iddoo ta'etti gadi siqee otoo silkiin kun dhabaneeti. Anis badaas keessan turu minaaminiidha amma sanatti immoo naaf obseedhe qabadhaan ijoo akka hin gadhiisne ala biyya biraa deema hote illee. Inni achi baanaa islaamaa qabata waan ta'eef akka hin gadhiifne. Akkaawuntii maaliin naabane laata kun? Akkaawuntii biraan naabane kun. Yoo achi bees islaamaa qabachuun isaan oolu har'a isin lubbuutti dhaabbannaani malee nan baana siite abshiroo baleessa kiyya. Yoo akkatti kan jara sodaatu ta'e murteessiin masiine jara bira dhaabbadhu hundaanan nagareen lama. Tole waan akkasii hin jiru. Islaamummaa abidda keessa dhaabbattee hin fudhatiin. Jarata akkas naan jedhee jaratu maal naan jedhaa. Achi ba'een fudhadhaa minaan mibbaale lammaa bor deebiteetti hin galtu moo eenyutti poolitikaa taasii qabattee kaatee gaafa biraa ka deemtu. Qoosaan akkasiin hojjetu. Qoy kamiin ture qabane. Bilbiloon mabuudiitiin dubbisa amasti dubbisi nan laalame amasti toona biraa baase. Ayyee kan gubbaa saniin dubbise yeroo inni shaadaa qabadheedhe. Isaan isuma dhugaan jechaa jira. Belum sagaling kenjro. Mana aku kawan. Sagaling ana bray. Deebee jira inni turkii kootiin atti fakkaate faraashin. Yamma deebitetta. Yaa dhageessanii miti hagan dubbise isa san. Lakin nagaamne itti fufi dubbise. Badaasaa dubbisiif neetworkiin kee bareedaadha. Taasise suma dhugaan jechaa jira guyyaa yookiin bakka kophaa biraa deemeen fudhadha. Namatu bilbilee itti hime achi dhufan bakka hin jiru. Ani immoo qe'ee maatiin galaa jira jedha. Miyuutii irra jirtu ustaaz. Maayik. Natos gaddadee kan inni waggaa tokko dura kadhataa ture sitti baasa wallaahi yoo banee jedhe lara koodii naa dhufuu deena rakkisaa malee koodii inni dhufuu jiru. Naa dawwalan qoyaa koodii isaan guuttadha. Na wajjiniin hin atii naa qo'aasan nan cufadha. إن رمز التحقق هذا 1 7 3 4 Ustaz Maayik ke sambanada. Indi dinaa qaba lakkoofsa kana malee. رقم الاتصال هذا indi 1 1 7 3 4 1 naa qabdanii jiru. Namni qabe. 7 3 4 1 4 1
Dhaabbatteenaan koodiidha kun garuu yoo lakkoofsa kun wanni kun qabaanne banuu hin dandeessani. Guyyaa guyyaatti isin gaafata. Yaa Rabbi naa bani. Naannaa arti obsaa. Reelii naan jette moo paaskee na gaafata maal fayyaa miti moo? Paaskee naan jette boo. Hidhamteetti isheen seenu waan isin ajaa'ibu. Kanaanuu seenuu hin dandeenye. Paaskii minaamni naan jedha. Unkaan isin mitaanuu seenuu hin dandeenye. Yoo dawwalame kan biraa naa qabaame. Amma dawwalamu taa'ee soo namni gaaffii qabdan amma sitti rakkoon hin jiru. Walumaa galattuu wanni isiniin jedhu iskiippii ina gama sagaleen ko bani sagalee bani al tokko kalaas bani yoo bante bani baay'ee caraansaa turanii beektanii itti namaniitini akkana jedha isinii bana. Kabatu laki abbaan fedhe adeemu garuu yaadiin hin dhufu. Yesus waaqa miti jedhee si amane maal goota gaayyee? Hin jenne waaqa miti hin jenne Yesuus nama dhaane maan namummaa Yesuusin hin ganne. Yesus waaqa jettee amantaa jennaan noo jedhee boo maal goota? Lakki hin jenne yaadiin akkas hin jenne. Okay, ma. A few moments later. Yesus waaqa jette amantaa jechaa ture. Yaade Nama beeksini jechaan ture. Yesus waaqa hoo jettee amantaan jedhe. Naman. Marroo jedhanii si dandere Waaqayyo tokkichadha. Okay. Bareeda. Kun akkana jedha mucicha qabate mucicha fuudhanii Gibxitti baqatu. Dhageessanii moo ustaaz? Dhageenya sirriitti. Kana gaa kunoo ana farhaan turre dhaabbatee gaa gaafsan. Moonatu dirqisiise Yesuus Kiristoosin torbeetti hin kaanne hin gadda. Natti meera kunoo manarra dhufee na dhaabbataa jiru. Amma bakka ammaaf naa obsi biyya kana keetti hin ta'u minaam jedhani garuu jarri yoo na qabani maal godhan beektaa dhiira warri kiristaanaa kun bakka morma isaarra hojjetan. Amma akka Yesuus Kiristoosin eeggataa achirratti kaaddetti yoo dhayite isa kaaddetti akka dhayite amma achirratti jara biratti dhayite akkas jechuu baannaan siidhuma tadhaniin. Ulatuma amma too haamu maadortu bira gee laata jechaa kana bira. Wayyoo ijoollee amboo dhiira wallaahi. Baga gootaniif. Baga gootan. Sodaattu akkasii yoo silaa ammaa dhuwees faayidaa hin qabu. Abshir abbaa koo akkas naan jedhe. Naan jennaan hin jedhe itti morma gaaf tokko dhuftee na bira. Anamma sirraan takabbaloo naan jette iyyuu. Verify minaamin naa jette akkamiin godha kunis iskiippii minaamne jettan hin qabamu ofirraan kaasaa koi baagiraawundii kana. Narraa ka'u. Iskiippii minaaminiin hin jiru waan ta'e naan jedha kuno. Goonee dabarsinees hin dadhabne. Kaansilii goonaan dubatti na deemsa paaskii tuqnaanis waan ta'e naan jetti. Didee dubatti na deemsa. Sirii bakka otoo nama biraaf kenne quxurii koo fi paaspoortii isinii kenne hin bannu isin biratti waan isin ajaa'ibu tiktookiin koo. Nama na ajaa'ibu. Akkatanii dhee wallaalee gaafa naan deebane nan ni deemiti. Nan guduunfe malee. Kanaafuu mana argannaan ragaan gaadha walumaa galattuu isinii galees akka waggaa darbee faasinii fiduu fenneeti malee wanni dhaamiti walumaa galattuu kiristaanonni wanni isinitti mukeessaati. Dhufeedhuma lama isin dhiitee jennaani deebitanii kaaddu taanaan silmayyuu seeraa hin namanne isin jechuun hin quuftani malee. Ayyo garaa koo silmayyuu quuftaniitu malee amantanii miti. Namni amane koo keessaatti akkan seenaa dheengadda sahaabaa sana isinitti meesara akka warra seenaa sanaati ma namni amanee dhufe utuu quba isaarratti irraa ciraniiti tole dubatti deebi'uu dide kan akkasii malee dhufanii lama sidhiitanii ennaani torbee tokko keessatti Yesuus gaaddee deebita. Ayyee inshallah gaaffii kiristaanii qabdee hojii jiraattan kiristaanonni. Ana wanni isinii kenne gara fuulduraattu ishee musliima taatanii tariiqaa fa'aa jirtan kiristaana taatanii
gaafa barbaadan immoo deebitanii kiristaana taateen jedhina dullaa dadhabne beela dadhabne jedha malee lakki dhugaatu islaamummaa keessa hin jiru jedhina kun osuma irratti agarreeka ganaa utuun beelii maan jee lama sidiitanii jennaan garaa islaamummaa keessa seentee tun baratiin kan deebite utuu islaamummaa seentee barachuu minaaminii jalqabdeeti gaafa islaamummaa keessa seentee barachuu kan lama si qabatan dhahaa islaamummaa sirrii ta'uu dideenaan deebi'a jetta bakka achitti nurraafte wallaahi fitnaa kee nurraaf hayya kiristaanonni jirtu gaafadhaa gaaffii yoo qabaatan tole inni jiru kiristaana miti waan isaa jira Jeesus ka jedhu buzee ka jedhu Ustaz, abeet kunirtu. nagaa fayyaa keeti Fayyoo. nagaa bakka jiraatti Nagaa anillee jechi gaaffii gaafachuu miti akka yaadaatti waan an dubbadheef hin barbaade malee. kiristaana moo musliim Kiristaana. qubool qabdeetta siitti xumuradhu malee qubool si qabsiisaniirum moo jagooti maal ol qabdeerta Lakki wangeela. wangeelaa hoo Wangeela iyyan. maal gochaa hartaree ol baafte Waa isa dhiisaa qaba Ustaz, sinan kabaja sinin jaalladha isa dhiisaa. wallaahi suma dhugumaatti badhaasa maali maal gochaa jirta quban seeman quba akkas baasa hartan see Lakki akkasatti. natti mul'atu mana Badaa mul'atu iyyan. eewaa peenteedhaa jiru Penteedha iyyan. dhugaamo islaamaarra gaaffiin qabdu Lakki gaaffiin qabu ani jechi akka yaada irratti waanumti tiiktokii kana irratti barsiise dhamee namoonni tiiktokii kana irratti amanee amantaa isaatti hafee jiraataa hin jiru amman erga keessaa jechaadha. Kiristaanas ta'e musliimas ta'e kan kiristaanarraa musliima ta'an achitti hafaan jiru kan tiiktokiidhaan amane as deebi'aa jira. Inni baay'eetu jira lakki atti deebi'aa inni akkam lakki. baay'eetu jira anuusi lakkaa'uu dandaati warra durii asirraan laaleen maa kuno sumayyaan tiktok irra qabatte takkaa yoom islaamummaa keessaa baate misgaaneen islaamummaa qabatte takkaa baatara waggaa arfaffaa isaanii hoome kaffaa isaaniiti eeshi kabiraa eenyu misgaanee kabiraa mooyyuu turte gwaaddinyaan isaanii tokko subhaanallah wabiin illee islaamummaa qabatte yoom baate islaamummaa keessaa gaarra kennaa kan kennaa booniyyee tokkollee eenyu jirti kan biraa kan kennaa wajjiniin teteessu tokko eenyu hin jiru ijoolleen baay'ee takkaa yoom deebi'an kaalli mucaa jedhamtu fa'aa eenyu deebi'e namni deebi'e hin jiru silma inni dhufu waan biraadhaaf kan dhufe malee adeemu tokko hin jiru masiin hin jirti masii yoom deebite Ani immoo akkan jechuu barbaade akka yaadaatti warroonni kan deebi'aa jiru eenyu beektaa iyyuu kan deebi'aa jiru eenyu beektaa warra naa kiristaanummaa keessa jiru yookiin warra paastarii turanii as dhufanii immoo akka yeroo sanaatti achi wanti funaanamoo dhabame jedhe hin deebi'u warra kun beekamaadha. Tokko lammaffaa namni dhimma biraadhaaf dhufee jedhe ni deebi'a kun beekamaadha. Fakkeenyaaf namni tokko kiristaanummaa keessatti akka barbaade utaaluu baree akka barbaade qullaa deemuu midhaamanii bareennaan asitti gaafa dhuftu ati har'aa kaasee bara akka dubartii musliimaati yoo jettee ni jette akkami dubartii musliimaas hin jetteen akka musliima uffattutti uffatta akka musliimi nyaatutti nyaata akka musliimi teessutti teessa akka musliimi adabatta yoo jetteen ji'a tokko lama ilaalteeti kun mana hidhaa dheettee baati mana hidhaa miti kun adabbii bakka itti baratan malee namni gaafa dhufe of qaxxabee gadi dhufu abdala naggeessooti yalla namni of qabee islaamummaa keessatti rabbiif jecha jiraachuudha malee of darbachuudhaaf qullaa dhaabbachuudhaaf caffaruudhaaf hin dhufu iskittaa buusuun hin jiru mana kanatti iskittaa buusnu malee jedhani mana iskittaa miti islaamummaan sinii galee mana itti baratani mana itti hubatani mana itti jannata barbaaddatani malee mana muuziqaa baratanii ittiin utaalaa oolanii wal dafqisiisaa oolan miti so akka kana utaaluu gaafa dhabanidha jedhani dhakki bookun hin danda'amu islaamummaa mucaa tokko hin gadda isinitti himee islaamummaattan jiraadha jechuun ayichaalimin ulfaata agartani naam nun islaamummaa keessatti nutti ulfaannee jiraanna garuu nutti haa ulfaatu kanaan ammoo rabbiin jannata nu badhaasa akka barbaanne nu utaalu akka barbaanne wannan jedhu mana hidhaati islaamummaan mana hidhaati kan nama akka barbaadde fallamuu hin dandeenye nama miidhuu hin dandeessu mana hidhaa seennaan nama miidhuu dandeessa hin dandeessu si galee mana hidhaa seentee jennaan akka barbaadde nama arrabsuu dandeessa hin dandeessu rabbiin arraba kee kanatti adaba sii godha qalbii keetti adaba sii godheeti islaamummaa kan nagaadhaan keessa jiraattu kan abbaa barbaadde akka barbaadde arrabsitee kan akka barbaadde tutaaltee akka barbaade taatu miti islaamummaan namni islaamummaa barbaade adaba godhatee adabaa yoo jiraate jedhe rabbii isaatiin fuula rabbiitiin wal gahee jannata argata
asitti abbaa barbaade rabsa, abbaa barbaade miidha, abbaa barbaade zallama jannatan argadha jechuun hin jiru abadan. Kanaafuu jannata barbaadan islaamaa kottaa akkuma gadi of qabanii bor jannata argatama. Innarra jiraattu waggaa 500 ta'uu danda'a. Ammoo kan bara baraan jiraattu jannata guddaa sanatu jira. Innarra utaaltu akka sanatti har'a utaalaa naftu jireenya kee guutuu. Kana utaaltu meedu waggaa 5 ja'a ta'uu dandeessa, waggaa 10 dhukkubsachuu dandeessa sana keessaati. Kanaafuu badhaasa gaaffii qabdaa, gaaffii qabdaa. Isuma jedhe isinii jannata Gaaffii yoo qabaatte gaaffii gaafadhu yookaan gaaffii si gaafanna. Namoota biraaf carraa kennina jechuudha. Gaaffii qabdaa? Lakki hangaaffii miti kanan jechuu barbaade barnoota amma fakkeenyaaf kan amantaalee barsiifame amantaa waa'ee amantaa keessanii duwwatu barsiistanii keenyatti darbuudhistanii nus keessanitti darbuudhisne. Maa amantaa keessa yoo barsiisne nuun amantaa keessa yoo barsiisne nuun wangeela barsiifne malee? Akkana miti kan hin ta'u kamaa hin danda'amu kamaa namni koo waan itti eenyutu dhorkeessi dhorkamaa taanaan natti himi. Wangeela keessan barsiisuun dhorkaamoo? Ustaazi akkas miti marii akkas taanaan itti amantanii jirtu jechaadha kamaa. Laakki wangeela keessan barsiisuu mee wanti dhorku maaltu jira? Fakkeenyaaf macaafni hin barsiisiin namni biraa jedhamoo? Quraanatu hin barsiisiin jedhamoo? Kan barate barsiisa malee inni hin baranne hin barsiisuu hin danda'u amma. Barachuun isii koo maalitti beektaati? Barachuun isii koo maalitti beekta? Isin beekuu ni danda'a kan ortodoksii barataniitu. Kana barate maa ortodoksiin hin beeku macaafa? Ortodoksiin kan mataasaa qaba. Peenteen kan mataasaa qaba. Xiqqoo erfoon ofirraa bita akkasitti koo akkasitti koo nagaama xiqqoo bulchu. Akkan jedhe. Amma nagaama akkan siin jedhe ortodoksii macaafan beeku siin jedhe. Mun beeku hin jenne man. Macaafni eenyuyyuu adda adda malee aynata tokkoon hin baane kan pheenxee qofaatti kan ortodoksii qofaatti kan musliimaa qofaatti garuu namni immoo. Maa qofaadha macaafni keessan? Ortodoksii pheenxee? Maal tokko? Maal tokko? Tokko miti macaafni keessanidha. Yohaannis inni keessan keessa jiru kan isaanii keessa tokko miti. Ustaazi isin amma kana dhiisaati. Jechuun wangeelli Yohaannis inni isin bira jiru jara bira jiru gargara. Ishii man akkas ta'an amma xaafa lammanuu miinaa baasa kan jaraaf kana keenyarra. Lammanuu si baasa rakkoon hin qabu. Inni Yohaannis wangeelli Yohaannis bira jiru kan jara gargaraa siin jedhe akkam baasitti agarsiisu. Lakki yoo tokko ta'e illee jechi waan nama tokko yoo jedhes bakkatti adda adda ta'e qaba waan ta'eef. Iddoo bakkatti feetan adda adda ta'a bakka isaatti isin adda adda ta'an ortodoksiis peentees walitti barsiisan. Inni ortodoksiis hin fudhata inni peentees hin fudhata jechuudha. Inni saaftee kan peentee fudhata inni saaftee kan ortodoksii gaafa kan ortodoksii barsiisa ortodoksiin barsiisa kan gaafa peentees peentee barsiisa wanti nama rakkisu tokko maaltu jira maa lachuu wangeeladha. Warri sun itti dabalan malee koo isin wanti ortodoksii jalaati eenyutu macaafni keessan sirriidha isiniin jedhe kan 66. Bakka rakkoon qabu jechi macaafni kan keessa. Jechuun macaafni keessan kan ortodoksii garaagaradha eenyu sii kenne macaafni kun sirrii miti jedhe. Waaqa sii kenne. Ayo ustaz dhiisaa kama isin keessa. Jechuun waaqatu sii kenne badhaasa macaafa 66 kana waaqayyo kan ortodoksii sirrii miti kanatu sirrii jedhee waaqayyo isinii kenne. Sirrii miti kun kan musliimaa sirrii miti kan peentee sirrii miti kan ortodoksii sirrii miti. Dibbanni takka eessattu. Maa jette miti bar keenyaaf kan isaanii gargarii naan jette. Maaltu gargar godhe? Adda addaan jedhe malee barsiisanii barsiisutu iyyuu iddoo. Adda addadha kan kee moo kan isaaniitu sirriidha? Ani koo waan tamane sirriidha hin jedha malee kan isaanii sirrii miti hin jedhu keessanis sirrii miti hin jedhu. Namni sirrii kan sirrii ergan taaneeti maarraan ortodoksiin ta'e nan barsiisa maarra koo qabaree macaafni kan keessan nu jalatti gala warra ortodoksii jalatti galtu sin. Nu jalatti bultu sin. Ortodoksii jalatti bultu warri peente. Dhugaadha bara ortodoksii jala jiraattu. Rakkoon qabanummaa waan jedhu qabu. Otoo amma kan peenteetu macaafni baay'eedha ta'eeti silaa isin jalatti jiraatti tureenna. Garuu isin kan jiraattan maal ta'e naan isin kan ortodoksii jala jiraattu warri peente. Rakkoon qabu ishee. Gara nama ta'uuta waan ta'eef jechuudha. Rakkoon qabu yoo taatan waan isin hin jedhu qabu. Kanaafuu gatii Umaraan hin jedhu. jiruufiyyuu peenteen addunyaa irratti beekamee fayyinni guddaan jalaan hojjetamaa jira miti. Lakkii poo maamaa peenteen maaltu beekamti? Kennee maa peenteedha? Peenteen beekamti maal qabdi? Peenteen jedhamu jira moo amantiin? Rakkoon qabu bakkaan jechi barsiisa kan ofii ofii. Jechuun peentee kan jedhamu jira amantiin? Ati kiristaana miteedha? Rakkoon qabu. Ati kiristaana moo peenteedha? Bakki an peenteedha maal? Amantiin peentee jedhamu jira? Peentekoos kan jedhamu jira iyyeen. Isin agarsiisa amantii peentekoos jedhamu. Jira maali ansinuma kufan. Baasin agarsiisa amantiin peentekoonte jedhamu peentekoonte jette baasin agarsiisa amantiin akkas jedhamu jiraannaan.
Akka gootan ustaz. An dhaggeeffadhaa. An isinitti meera jalqabuma akka yaada. Badhaasaan anmoo waasitti maan immoo waan namni dhaabbata mataa isaa dhaabee jala hin deemin. Amantiin peente jedhamu hin jiru, mulu wangeelii jedhamu hin jiru, pirotestaantii jedhamu hin jiru, amantiin mulu wangeelii jedhamu hin jiru, makaana Yesuusii jedhamu hin jiru. Kun dhaabbata orgaanaayizeshiniidha kun hundumtuu. Dhaabbata namoonni dhaabbatan. An duuka buutu gooftaati. Nama duuka buutu gooftaati. Ati moo? Eeyyan. Yesuus duukan buutaa? Duuka buutu isaaf eeyyan. Tole Yesuus duukan bu'e ka jettu yoo maal gootedha? Maal gootee? Yoo waan inni jedhe fudhate miti? Ka jechaa gocha isaa hunduma isaa daadheetan kaanan duuka. Galatoome akkas taanaan Yesuus Kiristoos gochaaf jecha isaa fudhatte taanaan Yesuus Kiristoos waaqayyo isaatiif sagadaa ture waaqayyo Yesuus Kiristoosiif sagadaareeti. Waaqayyo Yesuus eeyyan sagadaa ture kan inni sagade nuun barsiisu. Gochaan Yesuusiin jalan deema itti waan ta'eef Yesuus Kiristoos waaqayyoof sagadeen sagadaayyuu jedhan waaqayyo sanni isaa sagadeef. Namummaa isaatiin sagadeera eeyyan. Kanaafuu sagaddaafi jechuudhaati waaqayyoonni sagadee sanaaf. Namummaa isaatiin inni kan sagade. Namummaan isaa sagadu dhiigaan isaa sagadu gaaffiin si gaafadhaan kan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo qaba waaqayyoof sagadee ture waaqayyoonni sagadeef sagaddaati. Nan sagade eeyyan. Galatoome Yesuus Kiristoos ani nama ofiin jedhe Yesuus Kiristoosin nama jettaani? Akka fedha sinuma ani abbaan tokkichuma jedheera. Ko aniif abbaan tokko jedhe Yesuus Kiristoos garuu immoo inni ani nama jedheen fudhattaa usiin jedhan. Inni eenyuyyuu nama jedhe. Nama eenyu inni jedhe? Yesuus Kiristoos ani namadha jedhe. Nama bifa fakkaattii namaatiin inni dhufe gara biyya lafaa eegan. Hin jenne nagarsiisi bakka inni itti jedhe nagarsiisi baase. Bifa fakkaattii isaatiin gara biyya lafaa dhufne. Hin jedhu Yesuus Kiristoos. Bifa fakkaattiidhaan dhufe kan jedhu wangeela keessa hin jiru baasi nagarsiisi. Dhugaa waaqa jiraataan isin kanuma beekaa jallisu taanaan. Hin jiru fidi jiraan nama abbaa macaafaa jechaarta miti baradheeraa nama baradheetti malee hin jenne fiditi Yesuus Kiristoos nama bifa namaa fakkaadhee dhufe kan jedhu nagarsiisi. Rakkoon qabu waan kana duwwa miti Yesuus waaqa akka inni ta'e iyyuu sanitti immoo nan danda'a. Injira warra jedhu laaga shaaqoo birattan salphisame Yesuus Kiristoos nama fakkaadhee dhufe kan jedhu agarsiisa. Kottaate. Eessatti jedhame? Yesuus bifa fakkaattii namaatiin dhufe amma maaltu wedheeremma. Issi ani fakkaattii namaatiin hin dhufe kan jedhu agarsiisisin jedhan Yesuus. Maariifan sin agarsiisan kitaaba kan qoqqoos keessatti. Hin agarsiisa isaa bitare hin jiru itti saaftamoo yeellamu ko. Hin jiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani nama ofiin jedhe yoo dhuguma akkaati jette duuka buutuu Yesuus Kiristoos jette Yesuus Kiristoos nama ofiin jedhe nama jedhe. Lakki jennaan garuu ati kijibde malee duuka buutuu Yesuus Kiristoos miti jechuudha. Yesuus waaqayyo bifa fakkaattii isaatiin nama hin uumes hin jenna garuu akka kanatti yoo dubbannes. Inni bifa fakkaattii isaa atuu waaqayyo fakkaata sunummaa rakkoon qabu isaa waaqayyo dubbate malee Yesuus kan dubbate akkasiin jedhe kan Yesuus Kiristoos ofii isaati bifa namaatiin hin dhufee kan jedhe agarsiisi jedhe. Dhugaa waaqa jiraataa agarsiisuu kan danda'amu manuma kana keessatti wangeeluma hin banman wangeela. Maal goota erga banne taa'e gaanyus gara taree nagaadhaan babadhu kaa. Lakkan sinuma hin falmu jedhe. Taa'u godhi kaa nutuu wangeela keessi barsiisaa jirra sitti badee barsiisi jenne. Innaa dhaqiti mana keetti kophaa kee caffari kaa irraa. Wangeela irraati. Wangeela addunyaan lallabaadhe Yesuus Kiristoos barattoota ergee duuta kan Yesuus Kiristoosiin hin bu'amoo jedha hin hojjetu immoo laala. Mana katti hin lallaboo. Eetti lallabdaree lallabdanii maal lallabduun qabdanii bara. Yesuus addunyaadhaaf lallabaa erga jedhamtanii addunyaaf hin lallabu chaartaati immoo duuka Yesuus Kiristoosiin bu'aan jirtu. Yoom duuka Yesuus Kiristoosiin buutareeti. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos jechaa lakki addunyaaf hin lallabu wangeela chaarta. Maal malee ofuundura gaadhanitti ol ta'edha malee. Akkuma sila baattetti baadheeruman samii ilaala malee baattee samii ilaala hartaami silumayyuu. Wangeelli baadhuun jedhamne barbarsiisisin jedhame malee. Ayisini godhee kaawwateera wangeela. Innaan baattaa reekkatti reediyoo dhaawu. Ishi fayyaa keetii Musee. Musee eenyu jedhasi? Musee Muhammad Nagaadha miti garuu. Nagaa galata waaqaa akkam jirta? Musee biloo Muhammad አለ እንዴ? Yes አለ። በሰላም ነው? ሰላም። ምክንያቱም የሰላም ንጉስ የሰላም አለቃ በቤቴ ስለገባ እሱ ማን ነው እሱ? የአባቴ ማን ነው እሱ? ኢየሱስ ማን? የሰላም አለቃ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እውነት በይ። እውነት እውነትም ሲጀመር እውነትም እሱ ነው። መንገድም እሱ ነው። ህይወትም እሱ ነው። መንገዱን እንደርስበታለን። ቆይ ወደ መንገዱ ሳንደርስ
መንገድ ላይ ያለውን እንትኖችን ማንሳት አለብንና ማን ነው እሱ የሰላም አለቃ ያለሽ? የሰላም አለቃ እንዴ ማን ነው ያለሽ? ኢሳያስ ብርዴ ማዱብ ፈዳ እስቲ ኢሳያስ ጉማ ኢየሱስ ያከዘደ ረታና መላቢ ከነ ጩፌባ ረቢ ረቢ ኢየሱስን ይናከጀደ ታና ጩፌቱ መንባ አማ ኩኖ ተረመና ላሉ ዱጋ ሜዱግ መነከጀና ኒጀምባ ኢየሱስን ኢሳያስ ደና የሰላም አለቃ ከጀዱ ለኪ ኢየሱስን ዮ ኢኒ ኢየሱስን ጀደ ዮ ኢኒ ኢሳያስ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ የሰላም አለቃ ነው ዮ ኢኒ ጀደ ሲገደ ኢሴዱ መንባስን ጀደ ኦኬ እሺ እዶ ሰና ገባፈዱቲን አኑ ሲቲ ማመከሳ በርባናን ኢሳያስ ገልጃ ባፈዱ ከነደቹ በርባደች እሺ አቺ ገጅራቴስን ኤኑፍ በሬፋሜሬ ማለም ቤካ ናፍቴ ግንድልቻፍቴ አቡማ ኢብኑፍቴ አቡማ በሬፋሜ ወላለ ዘካርያስፍቴ ያህያፍቴ አብደላፍቴ በሬፋሜ ቤ ኢየሱስ ክርስቶስ አካ ማርያም ራዳለቴን ቤተኔ ምትሬ inni abdachiisa akka ture eenyuun turere ilma isaa anu nama abdachiise iyyuun beeku meen agarsiisi inuma agarsiisi baasiyaati akkuma waa keessaatti akkuma itti yesuusin addabsaa amma isin jechuudha Iyesus gooftaadha ka jedhu kan amantamuun amantan isa booddeetti dhumna qo'icha kakuumoo faa isa kakuwaaraa dhiisamma kakuumoo faa kana Isaayyaasiin Iyesuusin kan inni jedhe kana fiditi gara kakuumoo baatti immoo gooftaadha moo miti waan jedhumachuudha. Dhiifama wajjin iddoon an jette sannaa baastaniire. Isaayyaas anillee si baasa garuu to'ati baastes bareeda. Akkamitti baasa kaameeraa koo achi qabe gaarii natti fakkaatu. Namni baasuu dandeessan jirtu kaameeraa achi garagachuun feene. Maatiitti. Ibnu baasuu dandeessaa? Haa dubbifattu. Yeroo akka jalaan gumneef. Firaashaan jirta ayyee. Ayya. Dhugaa jedhi jettee dhuguman siin jedha. Yoo Yesuusin hin jennee otoo inni istaa? Hidhiisu. Fikiru kun እንደዚህ የሚያደርጋችሁ እኮ በጣም jaalalumatu sin qabetu malee እኮ jaalala qabu እኮ dhiisochaa artala dhugaatu argatanii dhiistanis maaliif jennaan jaalala gootan innu dhugaadha ani karaadha ani dhugaadha jireenyillee ana isas sin amansiisa ko akka inni karaaf jireenya midhaamni sana tole ayyee kwanta na himaka ayyee dubbisinu ni mul'ataami ni mul'ata mucaaf nuun dhalateeraa jedhe mucaan sun eenyu kan dhalate bara Isaayyaasi Kiristoosin dura waggoota 800 jira beektaa gidduu isaanii mucaaf nuun dhalateeraa jedhamu kun eenyunni Iyesuus ka akkamitti barte Yesuus ta'uusaa Iyesuus unkaan Isaayyaasii miti Abrahaam dura ture innu akkamitti bartee siin jedhe dura jalqaba Yesuus ta'uusaa jechuun waaqayyo abdachiisee ture akka gooftaan Yesuus dhufu. Angaaf nu dhalateera jedha barkoon nu dhalateera. Paastensi akkana jechuun bara inni jirutti dhalateera jechuudha akkas jechuun. Nuuf dhalateera jechuun akka dhalate maa hunduu hin beeka garuu namni hin beeku garuu namni hundinuu dhufummaa hin beekan ko. Yoom hin dhufan jenneen dhalateeraa jedhe dhalateeraaf hin dhufaan gargare hin dhufaan ganaadha. Inni kun bar dhalateeraa jedhe waan dhalatee lafa jiru. Ishi ilmis nuuf kennameeraa jedhe Iyesuus ilma moo waaqadha? Waaqallee ilma waaqayyoo jedhamu. Kanaafuu inni immoo ilma nuu dhalateedha ilmaaf waaqan nuu dhalatee hin jedhu Iyesuus hin miti jechuudha. Asitti kan hin jaaru ilmis nuu dhalateera malee ilmaaf waaqni hin dhalanne. Kanaafuu raajiin dubbatame keessan immoo Yesuus Kiristoos ilmas waaqatu dhalates waan jettaniif inni kun immoo ilma qofatu dhalatee jedhe. Kanaafuu Yesuus ta'uu hin danda'u ilmi kun. Waan mafagama dhabu kun qabu. Ishi maal jedha ilma eenyutu dhalate jedha tarree bakka kanatti. Ilma eenyuyyuu jedhu ilmis nuuf kennameeraa jedha. Ilmi kenname sun eenyudha ilmi sun ennaan ati Yesuus Kiristoos waaqas nama seette. Inni kun immoo ilma dhaala. Jechuun amma kan macaafa yoo dubbisan. Humni mootummaa isaa gateettii isaarra hin jiraa jedhu. Maqaan isaa bara qoyka maqaan isaa gorsaadha jedhe miti maqaan isaa. Mee bakka itti Yesuus Kiristoos maqaan isaa gorsaa ta'e tokko naa kenni. Jala jalaa baafannaa. Gorsaa?
Bakka kamitti gorsaa dhume maqaan Yesuus Kiristoos? Wangeela guutuu keessaa menatti kenni tokko. Maqaan isaa jedhamu maqaa mucaan dhalate kana maqaan isaa tokko eenyu gorsaadhaa jedhe. Mee Yesuus Kiristoos maqaa isaa keessaa gorsaa kan jedhu tokko natti agarsiisi. Hunduma keessa ila macaafa haarawaa kakuu haarawaa keessa hundumaayyuu ni jira. Bakka kamitti si baasume? Bakka kam jira mee gorsaadha kan jedhu Yesuus? Amma ilaala isin Tokkuma qofa maqaa Yesuus Kiristoos kanatti kenni. dhagaa kaa kuno kuno bara nagaan kuno naa dubbisaa si dhumaa jiru kan hundaa. Buzee kiyya. Masa banagaraachin la sabaayii qabda waan ta'eef suuta deeman sinaasaa. Anamma inni jalqabaa ishee gorsaa kan jedhu maqaa isaa jiru wangeela keessa argachuu hin dandeenye tokko jedhe. Itti naala kan biraa. Jamar jechuudha. Maqaan isaa dinqii kan jedhu jira. Ustaaz isin ilaala ifama guddaa jechuun manni nu jiru illee xiqqoo waan inni jedheef ila yeroo muraasa qaba ifama guddaa yeroo muraasa qaba. Yeroo muraasa kanatti jecha isin eenyu irra wal karakkaatan irratti waan wal karakkaru amma kana yoo takka lama jennee haga eenyu jennuuti yeroon anaaf hin ga'u isiniif ga'uu danda'a. Isa kana jechuun qaama waa'ee Yesuus Kiristoos ishee kana si hubachiisee darba bakka akka isaanitti dhufna. Anam barbaade Yesuus gooftaa ta'uu isaa isin achitti deemna rakkoon qabu gooftummaa isaatti deemna asitti garuu ela Yesuus Kiristoos gooftaa Enagaa mata rakkoon qabu Yesuus gooftaa sin jedhamne dinqii sin jedhamne Waaqayyo jabaan jedhamne abbaa bara sin jedhamne wangeela keessatti. Maqaan kun jedhamee tanaan cufeen baadeen ture natti agarsiisuu dandeenya amma isa gooftaa dhutti deemee rakkoon hin jiru. Kun eenyuuf barreeffame ishee? Maalan beeka abbaa barreeffame anaaf ta'uu mala maayittan beekaan maqaan koo kana miti kaa. Maqaan koo kana miti anaaf hojjetes maqaa koo miti kun. Nama barreeffame ganaa dhalata ta'uun oolu gaa mucaan sun maaliif jennaani warri Yihudootaa Masiihii eegaa jiru miti. Maybe Masiihii isa ganaa dhalata dhanee eegaa rasan ta'uun oolu kun. Masiin kanuma kaa Yesuus